Keenya har'a keessummaa asitti qabee dhufnee keessummaan isaan Dr. Shimallis Abdiisaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa wajjin turtii goonaa isaan gama wanti isaan affeer waltajjiitti isaan affeer. Araa kanaa kennu keessaniif galatooma. Akkuma kan duraa warri Baaleen biyya gootaa biyya Waaqoo guutuu Baaleen biyya Waaqoo guutuu biyya Hussein Buneedha. Baaleen biyya oomishaaf oomishtummaa biyyoota ishiin dorgomu hin qabdudha. Qonnaan bultoonni Baalee hanka kan duraa jallisii keessatti hojjechaa turan. Hanka kan dura baddaa keessatti miliqaa turan. Har'a garuu investimantiidhaan fooyya'anii jijjiiramee jira. Mootummaanis gahuma kanaan tiraakteroota 28 bulchiinsa magaalaa Roobeetiif kennee jira. Abbootiin qabeenyaa magaalaa Roobee akkasumas abbootiin seeraa godina Baalee hundi isaanii hojjetanii akka durooman isaaniif hawwa. Dhumarratti namoonni jabaatanii cacarraaqatanii investimentii irraa gara kontiraaktii ce'uun cimuu qabu. Galatooma.